Isini isaan faana utaalaa baatanii isaan faana nu nyaachaa nu cicciraa baatanii har'ammoo isaan Phaaphaasota muuduuf qarshii isaanii guurrataa jiru. Mileenaan guurrachaa jiru jechaadha. Simmuunnaa rakkoon qabu jechaa. Isaan keessaa immoo Abuuna Rufaa'el isaaniidha. Phaaphaasii hattuu an Kiristoosii muudne garaa isaaniitiif an deeman. Hattuudhaan hattuu yoon jenne isa balleessiteetta yoon jenne waanuma gaariitti fakkaatee deema jechaadha. Kan akkanaa kun immoo hattuudha jechaadha. Kiristoos kan hin beekne. Kanaaf haa dhaggeeffannu gudiidhuma isaaniis hin dhaggeeffachiisa. Waa'ee qarshii immoo shufeera isaanii faana akka isaan taasisan jechaadha. Phaaphaasiin akkanaa kana ilaalaa kan gubboo nyaatu mana sun keessa kan jiru kan akkanaati. Mee uummanni ka'aa irra fiinaa dammaqaa waan sitti deemaa jiru ilaali. Inni har'a gubboo kaffalee seenoo boromee akkamitti uummata kanaa tajaajilu adaraa waaqa. Qabeenya mana amantaa maalaa godhu gubboo kennee kaffaleera. Waan akka deeffatu waan beekuuf miliyoona 3-5 kennan boru kutaa lallaba rabadamanirra miliyoona 50 olu akka zarafa waan beekaniif akka barbaadanitti gubboo kennaa jiru. Gubboo kennanii Phaaphaasii ta'aru. Phaaphaasonni keenyas kunoo gubboo fuudhaa jiru. An akka Abbaa Rufaa'el fa'a. Sagalee shufeera isaanii immoo dhageenyu. Isin keessattuu ijoolleen biyya Arabaa qarshii keessaniin kan makiinaa bitatee akka barbaadeetti maraatee akka barbaadee ta'ee simbiratti barsiisaadhaa beekamaadhaa akka barbaadeetti jireenya gaarii jiraate qarshii keessaniin keessattuu dubartoota biyya Arabaa kana guruppii karaa garaagaraatiin hin barsiisaa isin jaaladha isin akka jedhee guruppii tokko keessaallee dubara 3 jaalatee hin haasofsiisa akka jaalalaatiin dhiyaata birrii ijoollee shamarran biyya alaa kana mulluj kan gochaa oolu. Isin garuu barsiisaa keenya maalii keenya jettanii kunoo akkasirra harkarra keessanii kan ol isa qabdan har'a deebi'ee nutti fincaa'ee ajandaa keenyallee gurguraa kan jiru namoota akkanaati. Adaraa of eeggadhaa. Adaraa seenaan isa nyaataa barsiisa baasaa waaqayyo isa baasa nama kana. Tarii viidiyoo kana laalaa jirta yoo ta'e of beektaa abbaan sunuu jecha. Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajamiif kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Akkasumallee hordoftoota sanbeetuu yeroo hundaa kan taatan amantaa garaagaraa hordofuun sagantaa keenya kana kan daawwataa jirtan hundumti keessan akkam nagaa jirtu bakka nagaan dhuftanii namoonni haarawaa taatan subscribe gochuun akkasumas hundumti keessan immoo like fi share gochuun akka nuti himsitan irra deebinee isin gaafan. Egaa guyyaa irraa kana waan guddaa faana haasofna waan cimaa akka wajjin haasofnuuf jechaadha. Kana malee sagaleen sin dhageessisuus jira kan Phaaphaasii tokko. Egaa Phaaphaasii akkana waaqayyo namarraa haa qabu. Namoota akkasitti sobanii egaa amantaa dahoo godhatanii hojiin ta'an hojjetan kana waaqayyo nurraa haa qabu. Ajandaa sinodosii keenyaa kana ilaalchisee waan garaagaraa haasofna eessayyuu hin deemina. Silkiidhaan kan qadda'ame ni jira kan dhageessanis jiraachuu dandeessu. Irra caalaan nageenyadhee yaadan waan tokko hunda wajjin laallaa. Egaa waan hin dubbachuu qabu har'an dubbadhu jechi na hanqataa jira. Baay'ee aareera baay'ee natti dhagahameera. Tokko isa kanadha isa nama isinitti agarsiisu kana malee immoo waan biraatiinis yaadni koo waan qabameef isa yoo waaqayyo fedha isaate guyyaa boruu isinitti himuu nan danda'a. Isaan ala garuu amma tasgabbaatti isa kana akka faana haasofnu isin. Kanaaf iyyuu irra caalaa akka kan beekuu qabdanii ammas kan beekuu qabdan sagalee kana isaan sin maatii waaqayyo baay'ee aareen jira waan hin jedhu hin beekamu natti fakkaateen irra waan aarsee waan natti dhagahame guyyaa boruu isinitti hima. Garuu ammani sagalee nama sin dhageeffachiisu kana
namoonni Phaaphaasicha beektani ni beektu. Namoonni hin beekne immoo afaan keessan qabadhaa. Kana yeroo isiniin jedhu sagalee nama biraati jettanii koomentii irratti akka hin barreessine. Sababni isaa Phaaphaasii kana yoo beektani sagalee isaa kan beektani. Suuraan beektu sagalee isaan beektan ta'uu danda'a. Kanaafuu cal jettanii namoonni afaan keessan baastan asirratti ammas taanaan afaan keessan qofa qabadhaa. Yoo Phaaphaasii kana beektan sagalee isaanii beektu. Suura qofa beektu yoo ta'e immoo sagalee isaa irra dhagahaa. Nam tokko cal jedheen afaan banaa oolu jira. Kanaafiyyuu amma nan sin dhageessisa jedhu sagalee Phaaphaasii kana beektu yoo ta'e cal jedhaa dhaggeeffadhaa. Phaaphaasii kana immoo hin beektan yoo ta'e afaan keessan qabadhaa ammas. Sababni isaa waan hin beekne keessa seentanii akka hin bukeessine. Dhugaan siniin jedha akka hin bukeessine. Ani baay'ee aareen jira sababa biraatiinis jechaadha. Isa kana qofa miti waan biraas waan na aarseeru jira. Kanaaf amma sanan sin akeekkachiisu namoonni tokko cal jettanii kiristaanummaanis kan siniin galle cal jettanii akka kiristaanummaan sin qofaa ta'e sin ortodoksii sin qofaadha amantaa keessanii fayyaadu sin qofaadha waan hunda beekumsa xiqquma koorsii lama barattanii beekumsi keessan kan Phaaphaasii caale cal jettanii afaan keessan bakka cal jedhanii ani yaa oolan jiru yoo sabee Phaaphaasii kana beektu yoo ta'e waan beektaniifuu dhugaa isaa beektanii ni dubbattu yookaan ni hubattu. Phaaphaasii kana beektan taanaan immoo waan biraa kan kaasne siniin jechuun barbaada. Kanaafiyyuu ammas taanaan egaa waa'ee Sinodoosii Oromiyaa waa'ee muudama Phaaphaasota keenyaa waan garaagaraa gaheera. Tokko immoo hubadhaa ammas taanaan isin keessattuu ijoolleen biyya Arabaa qarshii keessaniin kan makiinaa bitatee akka barbaadeetti maraatee akka barbaade ta'ee simbiratti barsiisaadhaa beekamaadhaa akka barbaadeetti jireenya gaarii jiraate qarshii keessaniin keessattuu dubartoota biyya Arabaa kana guruuppii karaa garaagaraatiin hin barsiisaa isin jaaladha isin akka jedhee guruuppii tokko keessaallee dubara sadi jaalatee hin haasofsiisa akka jaalalaatiin dhiyaata birrii ijoollee shamarran biyya alaa kana mulluc kan gochaa oolu. Isin garuu barsiisaa keenya maalii keenya jettanii kunoo akkasirra harkarra keessanii kan ol isa qabdan har'a deebi'ee nutti fincaa'ee ajandaa keenyallee gurguraa kan jiru namoota akkanaati. Adaraa of eeggadhaa. Adaraa seenaan isa nyaataa barsiisa baasaa waaqayyo isa baasa nama kana. Tarii viidiyoo kana laalaa jirta yoo ta'e of beektaa abbaan sunuu jechaadha. Warroota sirriitti miidiyaa kana irrattis beekamtii qabanii fi guruuppii garaagaraatiin hidhanii ijoollee walitti qabanii barsiisna namoota jedhan keessa jira namni kun. Hubadhaa. Kanaafiyyuu amma kallattumaan gara sagalee isiniin jedhe egaa Abuuna Rufaa'eel namoonni beektan jiraachuu dandeessu. Abuuna Rufaa'eel egaa hattuudhaan hattuu yoo hin jenne ta'e hojiin isaa kun hojii gaariitti fakkaatee fuulduratti deema. Amma koo naannoo tokkotti koo namni yookaan sangaa waan hatee sun hatee yeroo qabamu maal ta'a? Ani hattuudha jedha na laalaa jiilaadhee isa hate sun irra itti hidhanii yoo horii ta'e gottota yoo waan baatamu ta'e baata na laalaa jiilaadhee deema. Maaliif namni isa laalee jiilaa borummoo deebi'ee hojii kanatti akka hin deebineef akkas taasisu jechaadha. Ammas maal jechuun barbaade Abuuna Rufaa'eel Phaaphaasii Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa duraanii jechaadha. Phaaphaasota keessattuu abbaa qomoos abbaa Aragaawii namoomsaa kan jedhaman faarfannaa isaaniitiin kan beeknu ulfina waaqayyoof harka koon ol geessaa waaqayyo rafeen beeku isa jedhu faarfannaa faarfatan abbaa faarfatan sun biyya alaatti kan isaan jiranii isaaniin sinfiladheeraa Phaaphaasummaadhaaf muudamtuu ni tajaajiltuu jedhanii filatu dawwaluuf. Dawwalanii yoo maalidha gubboo birrii gaafatu jechaadha. Kana gaa Phaaphaasummaan kanadha. Kanadha amantaadhaaf warroonni kana dura uffata gurraacha uffattee burraa karrayyuu jechaa turte saroonni harroonni isinitti hima ammas as keessa jirtu taanaan waan barbaaddannaan jira saroota harroota isin ajandaa uummata Oromoo irratti gurraacha uffattanii siniin arrabsa ammas saroota harroota. Sareen immoo amanamtuudha iyyuu harreenis immoo amanamtuudha. Harreen iyyuu ergamaa waaqayyoo argiteetti waaqayyoo nu baatteetti kabaja qabu isaan kun lamaan jecha iyyuu qabu sinii hubadhaa ajandaa mana sunii gadi awwaaluuf Phaaphaasonni ittiin biizinasii isaanii hojjetatu maal Phaaphaasiidha
wanta akka soon beekiin biizinesiidhaaf achi galanii siyaasa isaanii kanaaf waaqayyoon akka nutti dheekkamaa jiru. Waan ani keessa jiru amma hin hubannetti murteessuu dandeessu isin. Garuu ani amma saatii ammaa kana keessatti anan keessa jiru osoo beektanii dubbiin dubbachaa jiru kun iyyuu maal ta'e callisee nama jechisiisa. Isin isaan faana utaalaa baatanii isaan faana nu nyaachaa nu cicciraa baatanii har'ammoo isaan phaaphaasota muuduuf qarshii isaanii guurrataa jiru. Mileenaan guurrachaa jiru jechaadha. Simmuunnaa rakkoon qabu jechaa isaan keessaa ammoo Abuna Rufaa'el isaaniidha. Phaaphaasii hattuu an Kiristoosii muudne garaa isaaniitiif an deeman. Hattuudhaan hattuu yoon jenne isa balleessiteetta yoon jenne waanuma gaariitti fakkaatee deema jechaadha. Kan akkanaa kun immoo hattuudha jechaadha. Kiristoos kan hin beekne. Kanaaf haa dhaggeeffannu gudiidhuma isaaniis hin dhaggeeffachiisa. እሷም ሲፋለም እኔም ስፋለም እንተዋወቃለንና አሁን ወደኛው ተደባልቀን ሀገራችንን እናገልግል ህዝባችንን እናገልግል የተረሳ ህዝብ ነው። ምንም ችግር የለም ብዙ አባታችን ምን ከዚህ በኋላ ምን የት እንሄዳለን ህዝቡ በተለይ ለዛም ለሚዶሎም የሚያደርጉት መልካም ነገር ለህዝቡ የሚያደርጉት ጥሩ ነገር ደው ሰላም ልበላቸው ግድ የለም ድሮም አላማችንም እኮ አንድ ነው አልቆታሉ ስራ እስኪያዙ ነው አሁን ወደኛው ተደባልቀን ሀገራችንን እናገልግል ህዝባችንን እናገልግል የተረሳ ህዝብ ነው ወደ እርሶ ነው የኔ መንፈስ ያለው ሌላም እንደዚሁ ይመስለኛል ብዙዎቹ እና ወደዚሁ ፈቃደኛ ይሆናሉ ጃገሩንም ይተዋሉ ነቀምት ላይ ምስራቅ ወለጋ ትልቅ ቦታ ነው ዛሬ የምናደርጋቸው ይረዱናል እያልኩ በዚህ በኮሚቴ ላይ ያንጸባረኩ ነው አይለቀው ይመጣሉ ወይ ይተውታሉ ስለሆነ ድንገት ሊደወልሎት ይችላል ፈቃደኛ ነኝ ወደዚህ ወደ ሀገሬ መጥቼ ማገልገል ምንም ችግር የለብኝም እዚሁ ሙሉ ሰዓቴን መስውቼ አንዱ ሀገረ ስብከት ላይ እንሰራለሁ የሚለውን ያንጸባርቁልኛል እዛ ኮሚቴው ላይ አስደውልበታለሁ። ምን ከዚህ በኋላ ምን የት እንሄዳለን ነቀምት ድሮም ስራ አስኪያጁኝ ሰርቻለሁ እዛ እሱ ነው የሚያልኩት ግንቢም ከምዕራብ ወለጋው ነቀምት ይሻላል ብዬ ነው ያቀድኩት። ትልቅ ሀገር ቦታ ሀገረ ስብከት ስለሆነ ምስራቅ ወለጋ ነቀምት ይይዙልናል ሰለፊዋንም አይወዱም የሚል ያንጸባረቁ ስለሆነ እና ጥሪ ከደረሰ ሙሉ በሙሉ ሀገሬን አገለግላለሁ የሚል ቃል እንዲነግሩልኝ ነው። ኧረ እኔ ፈቃደኛ ነኝ ለአገልግሎት ምንም ሰው ሀገር እዚህ እኮ ኑሮ መነኩሴ እዚህ መኖር ያለበት አይመስለኝም ምንም ጥቅም የለውም። አሁን ያው እኔ ብዙ ራሴን አግልዬ ነው የኖርኩት በዚህ በአንዳንድ የዘርም ነገር ሲነሳ ያፎርጅዱም ነገር ተጠይቄ ያው የኦሮሞ ነገር ሲነሳ ቀድሞ የሚመጣው እኔ ጋር ነው። አሁን እኔም በጣም አሁን እኔም ራሴን ከሌሎቹ አሁን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ባሉበት ነው የማገለግለው። ያው ምንም ችግር የለም ደብረገ ያቋሜ ስለሆነ በኔ በኩል ብዙ እርሶን ነው ያቀረብኩት በኔ በኩል አንድ በራሴ በኩል እርሶን ነው ያቀረብኩትና ምንም ችግር የለም ይጠይቆታል ያው ኮሚቴው ሲጠይቆት ሀገሬን አገለግላለሁ የሚለውን ይመልሳሉ። በኔ በኩል ግን እንደ አንድ ሰው አቅርቦኛል እርሶን አቅርቤያለሁ ደብዳቤ ጽፌያለሁ። ጭራሽ ይሄ ደግሞ እኔ ያገኘሁት ድሮ እንተዋወቃለን በምን ምክንያት እንደምንተዋወቅ እርሶም ያውቁታል በምን ሲሰቃዩ እንደነበር አውቀዋለሁ እና በኔ በኩል አሉ አሁን ሄኖክም ደጋፊ ናቸው። ምንም ችግር የለም እና እኔ ከደወሉበታል እየተደዋወልን መረጃ እንቀያየራለን። እሺ አምላክ ሆይ እርዳኝ። እኔ አቡነ ሄኖክም ስራ አስኪያጃቸው ሆኜ ሰርቻለሁ። አቡነ ማርቆስም 2 ዓመት ስራ አስኪያጃቸው ነበርኩ። ፈቃደኛ ናቸው አቡነ ሄኖክ
አቡነ ማናቸው ኤርሚያስም አብረን ተምረናል። ሰዋስወ ብርሃን እኔ እነግራቸዋለሁ። ምንም ችግር የኔ መፍትሄ ስለሆነ በመፍትሄ አንድ ሰው ማቅረብ መፍትሄ ስለሆነ በምዕራብ ወለጋም በጌሌም ወለጋም ብቃት ያለው እርሶን የማቀርበው ሰው ስለሌለ በነቀምት እርሶን እናቀርባለን። ምንም ችግር የለውም። እኔ ውጤቱን እነግሮታለሁ። አምላኩ መድኃኔዓለም ይርዳኝ። ደግሞ ቡራኬው አይለይ። ስለ ፍቅሮት ስለ አባትነቶት በጣም አመሰግናለሁ። ያው ክብሩ የቤተ ክርስቲያን ነው። በጋራ እንድንጮህ ነው፣ በጋራ እንድንታገል ነው። ሌላ ነገር የለውም። አርጊተን የሲቲ አባን ኬኛ ቆሞስ አባ አረጋዊ ማል ጀቻኒሩ የሚገርም ነው። ደኒ ኢኔግኒ ሳኑ አጃብሲፈተን ጋሩሳ ማል አከት ዴማ ጅሩ አንጋማት እንበረ ላላ ገመደኒሩ ቡራኬን ከሰናገው በቃ ጀቻኒር እኔ አብረን እንድንታገል ነው፣ አብረን እንድንፋለም ነው። ላላ ሃይማኖት ፊልም ያደረጉ ትግል አደረጉ። ፍቅርን ጥላቻን በፍቅር መመለስ ያለበት አባት ስለ ትግል ያወራል። ፋና ቀብሶፍና ፋና ከስታና አባ አመንታት ሚቲ ደጌፈዳ እንጫዋለን ለቤተ ክርስቲያናችን ምን ተነቀቀ ስንጠቅሽ ድክ ደካማ እድሜም እንትን ደካማ ጉልበቴም ተነቀቅ ነው የኖርኩት። እንደሚሉኝ አይደለም ብዙ አሳደውኛል። ስምም ለማጥፋት ፈልገዋል። አውቃለሁ። ስለማቀቆ ነው የኔ ጽዋ በስራ አስኪያጅነት የደረሰው ስለሆነ አድርቼ በአቋም ያስኩት ለዚህ ስለሆነ ምንም ችግር የለም። አንድ የኔ ሾፌር አለ የደምቢዶሎ ልጅ ሉጭ የሚባል ስልኩን ሰጥቶትና ከእሱ ጋር ሀሳብ ትቀያየራላችሁ። እሺ ስንት ነው ስልክ? ቆይንስቶት ይሄ አባ ሲሪየስሊ ነው። አንድ ወር ነው ያለ ነው። አሲትጋ ሴራን ነው በዳ በከ ከነቲ አቡነ ሩፋኤል አቲ አከሙ ደምቱ ነቀምቴ ፈከሙ ደምቱ አከናከነ erga jedhaniin booda abaaragaawidhaan dubbisaanii fixanii waa'ee qarshiirratti immoo waa'ee gubboo gaafachuu kan immoo ofiisaanii gaafachuu affaranii shufeera isaaniitiin akkana jedhin jedhanii shufeera faana akka xumuran taasisan jechaadha. Silkii shufeera isaanii abuun aragaawii dhiifama abbaa qomoos abbaa aragaawiidha kennanii waa'ee qarshii immoo shufeera isaanii faana akka haasaan taasisan jechaadha. Paappaasiin akkana kana laalaga kan gubboo nyaatu mana sun keessa kan jiru kan akkanaati. Mee uummanni ka'aa irra fiinaa dammaqaa waan sitti deemaa jiru ilaali. Inni har'a gubboo kaffalee seenoo boromee akkamitti uummata kanaa tajaajilu adaraa waaqa. Qabeenya mana amantaa maalaa godhu gubboo kennee kaffaleera. Waan akka deeffatu waan beekuuf miiliyoona 3-5 kennan boru kutaa lallaba rabadamanirra miiliyoona 50 olu akka zarafa waan beekaniif akka barbaadanitti gubboo kennaa jiru. Gubboo kennanii paappaasii taaru. Paappaasonni keenyas kunoo gubboo fuudhaa jiru. An akka abbaa Rufaa'el fa'a. Sagalee shufeera isaanii immoo arageenyu. አሁን ለዚህ ነው መካሄደው ኮሚቴው ሰኞ ነው የሚጀምረው እኔ ከሰኞ በኋላ ያለውን ነገር ከኔ ማታ ይሰሙታል እኔ ሪፖርት አድርግሎታለሁ ጥሩ ከዛ አባሩ ፋይል ደግሞ ለሀገረ ስብከቴ ለልማቴ የሚያስፈልግኝ የፈለገውን ነገር ያደርግልኝ የሚሉ ከሆነ ኮሚቴው ስራ ከጀመረ በኋላ የእርሶ ነገር እንትን ከተጀመረ በኋላ መቼም የእርሶን ብር ወይ ደግሞ የእርሶን ልማት የሚያደርጉት ነገር አይበሉ ማደርገው ግን ለመሾም አይደለም ለመሸለም አይደለም ለበረከት ነው በቃ የእርሳቸው ምትል አስተባባሪ ማለት ነው እግዚአብሔር ነው ያገናኘን እኔ ደግሞ እርሶን ለማሾም ፍቃዴ ነው ፍላጎቴ ነው ወንድሜ ነው አባቴ ነው እሱ ነው የሚቀድመው ያ ሌላው ለሌላው ምንም ሲምፕል ነገር ነው ቁም ነገር ይሰራ ከተባለ ያው ይሄ አባ ሲሪየስሊ ነው አንድ ወር ነው ያለ ነው ለሽመቱ አሁን ለዚህ ነው መካሄደው ኮሚቴው ሰኞ ነው የሚጀምረው
እኔ ከሰኞ በኋላ ያለውን ነገር ከኔ ማታ ማታ ይሰሙታል። እኔ ሪፖርት አድርግሎታለሁ። ጥሩ ጥሩ። ከዛ አባሩ ፋይል ደግሞ ለሀገረ ስብከቴ ለልማቴ የሚያስፈልግኝ የፈለገውን ነገር ያደርግልኝ የሚሉ ከሆነ ኮሚቴው ስራ ከጀመረ በኋላ የእርሶ ነገር እንትን ከተጀመረ በኋላ መቼም የእርሶን ብር ወይ ደግሞ የእርሶን ልማት የሚያደርጉትን ነገር አይበሉም። አይ ምንም ምን እሱ ነገር ወይ ደግሞ የተሰማውትን ነገር ያደርጋሉ። ጋራ ደቤስ ነጌፈቺሴ ከነጫለ ሲንጋዲሳ ኩኖ ብሪ ጋፋቹሳ አቡነ ሩፋኤል አከሰከሰደሽ ፈሪሳኒ ዱበቴር እኒ ጉራ ቀብዱ ዳገኝ ሀላ ከናን ጉቦኛተኒ ፉዳታ ጅሩ ጀቻራ argitani kanaan abboota keenya akkasitti qabsoo guddaa kana nuuf kaffalan yaanu jedhe ammas irra deebiin sinin jedhan garumaatti namoonni ilaaltan yoo jiraattani meeqa dammaqa rafiina waan biraan jedhu dhugaan sinin jedhe waan biraan jedhu rafiina dammaqa nama haa taanu of haa barru kaayyoo nama kaayyoo haa taanu hamma yoomitti kunoo qarshii kaffalii ji'a tokko qofaa jira isaan kaffaluu dinnaan ji'a tokko tafi gaafa sagaliiti kan filatamanii kanaafiyyuu kaffalii jedhe caqacaqa shufeerri yaa soo giddaa fi jetti mi'aayii ta'uu didan dhagaadhanii si gatu jedhe yoo dhageessan kan hubateera kana caalaan waan dubbadhuun qabu nagaa ta'a ulfaadhaa kabajama hanga ammaatti waan na dhaggeeffattaniif galatooma waan baay'ee dubbachuun barbaada ture garuu nan dadhabe nagaa ta'a.